لما فانمو غافي سباتو درسجه اني غري لما فات لوچه ارغا بو ابو يهدو به درب بو ابو يدرب بودا كلتي توغا كان مرغ سبكوتي غماچسو غوتوما تكبچيس دندو كانك كانت لوچون كلتي ادبل سما اوروموتين قبساو ايغل قبسون اورومو وريغما غودا حباسو مالي انجفنو هدوس كلمسه injifannoon ijoo argames kunis oromiyaa amma jirtu kana hundeessuu oromoof sabboonummaa isaa afaan oromoof guddina isaa afaan oromoof sadarkaan amma irra jiru mirga ofiin of bulchuu fi hojii irra jiru daangaa oromiyaa kun hundumtuu ta'ee garuu qabsoon uummata keenya yeroo duukaa fedhaa fi gaafilee garaa waan buqqisiisaa deemuuf gulantaa qabsoo tokkorraa gara kaanitti ciha malee xumura hin qabu. Akka hubannoo kootti rakkoon galma gadiinsa qabsoo Oromoo boodatti harkisan taasisan hanqina tooftaa fi jabina sirna Oromoon ofirraa lolaa ture qofatu hin taane wal hubannoo dhabuu walirratti duuluu akka sabaatti tokkummaa itti qabaannus akka jaarmaatti wal qoqooduun wal gaarreeffachuu fi garaagarummaa tooftaa qabsoo Oromoo hordofan turerraa keessatti dhalateedha. Kanarraa ka'uun ilmaan saba tokkoo hedduutti dhiigni yeroo adda addaa dhangala'eera. Rakkooleen qoqqoodamaa gurguddoo akka ragaatti bara 1970moota keessaa qabsoo Itoophiyaa keessatti bifa jaarmiyaan eegaluurraa kaasee Oromoon dhaabbilee siyaasaa kan akka Me'isoon, EPRP, Icaat Sadadii fi kana fakkaatan keessatti wal qoqooduun ilmaan Oromoo walii isaanii dhiiga wal dhangalaasaa turan. Kanarraa kan bu'aa argates sirna isaanii irratti qabsaawaa turan mootummaa cunqursaa dargii ture malee warra wal ajjeesan kana hin turre. Qabsaawonni Oromoo yeroo dheeraaf jaarmiyaa siyaasaa ABO haa ijaarratan malee utuu yeroo dheeraa hin bubbulin waldhibdeen adda bilisummaa Oromoo keessatti uumame kunis itti fufuun fottaqiinsa adda bilisummaa Oromoo Islaamaa fi isa booda immoo ABO qaama ce'umsaa fottaqiinsa qaama jijjiiramaa uumuun hundi kun rasaasa wal dura dhaabbachuun dhiiga wal dibuun addaan bahan kanarraa kan bu'aa argates sirnuma isaan irratti qabsaawaan qofa ture. Ummanni keenya wal qoodee hin beeku. Garaagarummaa gara ummataatti garagallee yoo sirriitti fedhii isa dhageeffannee jala deemuu dandeenye galmi keenyas daandiin keenyas waan addaan ta'uu hin qabu. Kanaafuu hunda dura wal dhagahuu wal hubachuu darbeesi walii quuqamuu dirqama hunda keenyaatiin jedha. Waldhibdeen walii keenya hedduutti uumamus karaa nagaa qofaan hiikamuu qaba. Muuxannoo gaarii akka fakkeenyaatti ka'uu kan danda'u tarkaanfii ODF fudhatedha. Waldiddaan qabsoo Oromoo keessatti utuu dhiigaan hin dhangala'in kaayyoo fi tooftaa isaa ta'e qabatee qabsoo karaa nagaa filatee fo'achuun kaayyoo qabsoo karaa nagaa kanas biyya galchuun dhaabbilee qabsoo karaa nagaatiin biyyatti qabsaawanii turan cinaa dhaabbachuun fakkeenyummaa gaarii uumeera. Har'a ODF akka dhaabaatti jiraachuu baatus malli qabsoo inni lafa kaa'ee qaama adda addaatiin hojiirra yeroo oollu agarra. Abbaan mul'aticha kanaa Jaaleen Coolataa fi Dr. Diimaan Nogoo har'a yedduu keenyatti argamuu isaaniif baay'een gammada. Anis qaama kana waanan ta'eef gammachuun koo daangaa hin qabu. Akkuma nuti qabsoo karaa nagaa fi qabsoo biyya galchuu filanne qeerrooniif qarreenis Oromiyaa karaa nagaa wareegama hedduu baasuun warri quuqama saba isaanii qaban qabsoo karaa nagaa kana keessa qooda fudhachuun Oromoonni qaama EPRDF turanis sabboononni harka wayaa jalaatiin wal ijaaranii qabsoo qeerroo deeggaruun mootummaan TPLF EPRDF taayitaarraa buusuun danda'ame. Carraa kanatti dhimma bahuun humni jijjiirama mootummaa ministeera
Dr. Abiy Ahmedin dursamu geggeessama biyyattii ofitti fudhate warra qabsoo hidhannoof amanan mara dabalatee karaa nagaatiin akka qabsaawaan dirree saaqe. Kunis seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa haa ta'u malee hundinuu sirna kanatti hin fayyadamne. Dhimma kana laalchisee yoo qaama kitaaba kootii ta'uu baatellee haasaan araaraa amma mootummaa fi warra meeshaa baatanii waliin jalqabame kanaaf furmaatanii ta'a jedheen abdadha. Yoo kun milkoome ammoo Oromoon Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa qofa utuu hin taane gaanfa Afrikaa mara keessattuu saba jabaa tokkummaa qabu guddinaaf tattaafatu walqixxummaa xamanuuf hoggana fakkii gaarii ta'a jedheen amana. Xumura irratti kitaaba koo kana keessatti ilmaan Oromoo utuu saba isaaniitiif qabsaawanii wareegaman kan seenaan dagate darbe baay'ee argattu jedheen amana. Kitaabi koo kun warra caalaatti seenaa qorachuu barbaadaniif dabalata gaarii ta'a jedheen yaada. Bu'aan qabsoo inni guddaanii fi xumurri garuu taayitaa dhuunfachuu qofatu hin ta'in ummataaf nagaa buusuu, heeraaf seera kabachiisuu, daandii guddinaa fi dagaaginaa geggeessuun akka inni jireenya wayyaa haa jiraatu gochuudha jedheen amana. Carraa eebba kitaaba kanaan fayyadamuun galata galchuun barbaada. Bara akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 keessa yeroo nuti diinaan marfamnee jirrutti Oromoonni dhalootaan Harargee ta'anii kanneen naannoo magaalaa Jimmaa naannoo Saqqaa Allaagaa jiraataniif Jamaal Abbaa Foggiif oolmaan isaanii guddaa. Obbo Bulchaa Dammaqsaa hoggana baankii Awaash duraanii viizaa biyya Jarmanii akkan argadhu na gargaaru hamtuu yeroo sanaa jala na baasuuf isaanii fi galata guddaaf naa qabu. Dr. Moggaa Firrisaa bara dhukkubsadhee waan ittiin wallaanamu darbe waan ittiin wallaanamu dhabee rakkadhu sana keessa kilinika isaanii keessatti dhoksaadhaan waan na wallaalaniif galanni koo guddaadha. Dr. Diimaa Nagoo barreeffama kana dubbisanii yaada hedduu gabbisaa ta'e naa laachuu isaaniif guddiseen galateeffadha. Jaallee Ibsaa Nagoo kitaaba kana dubbisanii yaada gumaacha naa kennu isaaniif akkasumas eebbi kitaaba kanaan milkaa'u waan hundaan na gargaaruu isaaniif galata guddaa qabu. Dargaggoon obbo Naabaanii Shaafii Sa'iid namoota miseensaaf deeggartoota ABO turan kan bara mootummaa ce'umsaa sana boodas dhimma Oromoo irratti hirmaataa turan hirmaatanii gaafiif deebii gochuudhaan kitaaba kana keessatti naa eeruu isaaniitiif baay'een galateeffadha. Akkasumas obbo Ahmad Abbaa Bilguu dhumarratti dubbisee yaada sirreeffannaaf itti naa laachuu isaatii fi galanni koo guddaadha. Galata addaa haati manaa koo Aslii Abbaa Nagaa Abbaa Bilguu biyya Soomaaliyaatti naa wajjin baqachuurraa eegaltee Keeniyaa Boorana keessatti rakkoo hedduu naa waliin dabarsite bara 1992 deessee ciiftuun qofaasii manatti dhiisee bosona seene. Haala rakkisaa sana keessa obsaan dabarsite yeroo gara biyyaatti alatti baqannus naa wajjin baatee galata guddaan irraa qabdi. Obboleettii koo Addee Noomaaf Sawdaa, obboleessi koo Abbaa Tamaam Abbaa Jabal, jaallee koo Ahmad Abbaa Duulaa, soddaa koo Rabbi rahmataa godhuuf firaa Alii hedduun galateeffadha. Dhumarratti warra qophii kana naa qopheessitan an akkasitti eegne an diyaaspooraadhaa waggaa dheeraa booda dhufe hammana nu walitti qabama jedheen eegne hedduu galatooma an nama carraa qabudha. Gara dhumaarratti waa'ee waamichaan kaasa waamicha irratti ani isa biyya alaan baree biyya kanatti akka dhagee tokko namaan teekstii godhamaa xalaatee ergamaa fi kanaaf waamichi koo nama hedduun geenyee
walaalummaa koorraa yookiin odeeffannoo dhabuu koorraa waan ta'eef warri waamichi isin hin gahin ifama naa godhaa. Kanaaf baay'ee galatooma obbo Miftaa Shariif gargaarsa hedduu kan nu gooteef galatooma haasaa dheeressee oolaa bulaa.